torbee yookaan torbanoota muraasa dura karaa Bybit Mastercard namoonni baay'een rakkoo adda addaa isaan mudatee jira. Sababiin isaa peer to peer irratti yookaan P2P trading irratti qarshiin Itoophiyaa tajaajila kennuu akka hin dandeenye waan dhorkameef yookaan waan haqameefidha jechuudha. Baay'een keenya peer to peer akka fayyadamnu beekamaadha. Sanaafis egaa falli kan biraan tokko akka jirudha. Fakkeenyaaf egaa peer to peer trading yoo seeneen jira peer to peer irratti ETB jedhee yoon searchii godhee duraan ni fida ture, amma garuu resultiin hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan no records found jechaa jira. Kana jechuun haqamee jira jechuudha. Akka duraanii qarshii Itoophiyaatiin kiriiptoo bituudhaa fi gurguruu hin dandeenyu jechuudha. Mastercard karaa Bybit exchange arganne irraa USDT bituu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif falli yoo jettan egaa barnoota yookaan viidiyoo kana keessatti ilaalla akkamittiin USDT argachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Isas egaa Bybit Mastercard keenya Binance Crypto Exchange irraa USDT gara Bybit Mastercard akkamittiin dabarsuu akka dandeenyu wajjin ilaalla. Kuni fala tokkodha jechuudha. Mastercard keenya hin badamoo maa inni faayidaansaa warra jechaa turtanii fi gaaffii hunda keenyaa ture waan ta'eef akkamitti fayyadamna kan jedhu ture. Warri maateeriyaalii adda addaa meeshaalee adda addaa karaa onlaayinii ajajattan ittis fayyadamtan akkam goona jechaa turtan. Garuu karaa Binance Crypto Exchange fala kana argachuu dandeenya irraa mee viidiyoo kana keessatti ilaalla wajjiniin hordofnaa jechuudha. Amma egaa kaard kan jedhuun seenaa Mastercard irraan seena jechuudha. Amma sana booda gara Mastercard keenyaatti kiriiptoo dabarsuuf deemaa jirra wanta ta'eef top up kan jettuun tuqaa. Sana booda deposit crypto kan jettu barbaaddanii al tokko cuqaastu. Sana booda how to deposit kan jedhu jira. Yoo USDT hin qabdan ta'e search irratti search gochuu dandeessu. Ani garuu USDT kan jettu al tokkon cuqaasa. Sana booda make sure that the chain type you make deposit to is the one you make withdrawals from jira. Neetworkii akka nuyi filannu nu tarreessee jira. Ani TRC20 kan jettu kana al tokkon cuqaasa. Adreesii koo argadheen jira jechuudha. Wallet address isheen jettu kuni adreesii nuti deposit gochuuf deemaa jirru jechuudha. Tron yookaan TRC20 kan jettu kana wallet address ishee jettu copy goona yookaan immoo copy address ishee jettu gara gadii kana tuqna. Erga copy godhannee
appilikeeshinii keenya cufnee gara Binance deemna jechuudha. Binance Crypto Exchange irra gallee amma akkuma argaa jirtan Binance irra galeen jira. Asset kan jettu irra seeneen jira. Fakkeenyaaf baalaansii kanatu irra jira jechuudha. Add funds kan jettu jirti. Add fund jechuun cryptocurrency exchange irraa gara Binance'tti galchuu gaafa barbaannu add funds kan jettu fayyadamna jechuudha. Send kan jettu immoo jirti. Sendiin immoo cryptocurrency yookaan crypto Binance irraa qabnu gara exchangeewwan cryptocurrency exchange adda addaatti send yookaan erguu jechuudha. Amma egaa ani isan fayyadama transfer kan jettu jirti. Transferiin immoo asuma irratti funding wallet irraa gara spootii gara future gara adda addaatti dabarsuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Amma egaa nuti send kan jettu barbaadna waan ta'eef send al tokkoon cuqaasa. Sana booda send to Binance user kan jedhu jira. Ani isa hin barbaadu fakkeenyaaf gara exchange kan biraatti dabarsuun barbaada waan ta'eef on chain withdraw kan jettu jirti. Isan fayyadama jechuudhaani. Isinis kanuma gootu. Amma egaa USDT dabarsuun barbaada waan ta'eef al tokkoon isa cuqaasa. Adreesii sila koppii goone asitti paste goona jechuudha. Yookaan maxxansina. Choose network jechaa jira. Tron yookaan TRC20 kan jettu kana ni cuqaasna jechuudha. Fee kaffaltii $1 ni kutataa jechuudha. Yoo xiqqaate kan withdraw goon immoo $10dha. Yeroon qaqqabuu isaatii yookaan yeroon darbee xumuree raawwachuu isaatii daqiiqaa 1 jedha. Kanaaf isan filadha jechuudha. Sana booda withdraw amount kan jettu jirti. Isa maximum godha. Gara gadiitti receive amount $40.9 $14.9 network fee $1 USDT $1. Amma egaa mirkaneeffadheera waan ta'eef withdraw kan jettu al tokkoon cuqaasa. Akkuma argaa jirtan confirm kan jedhu tuqeen jira. Amma egaa verify akkanii goonu barbaada. Authenticatorii keenyarraa koodii finnee maxxansina jechuudha. Akkuma argaa jirtan withdrawal processing jechaa jira. Estimated completion time jedhee yeroo inni itti xumuramu nuu kaa'ee jira.
yeroo withdrawal processing kun xumuramu immoo emailii keenyarraa notificationin dhufee nuuf gala jechuudha. View history kan jettu tuqnee ilaaluu dandeenya. Akkuma argaa jirtanii messaging yookaan notificationin dhufee jira jechuudha. Bybit Mastercard keenyarraa notification dhufe ilaaluudhaaf tuqeen jira. Automaatikidha jechuudha wanti namatti tolu. Kunoo akkuma argaa jirtan pending jechaa jira. Deposit confirmed kan jedhu dhufee jira. Amma gara Bybit deemnee cheekii goonaa. Akkuma argaa jirtanii gara Bybit kaardii deemaan jira jechuudha. Okay. Asset kan jettu irra yoon seene akkuma argaa jirtan doolaara USD 20 ta'ee jira jechuudha. Akkasittiin bifa salphaa ta'een kaardii keenya irratti kriptoo galchinee jirra jechuudha. Warri meeshaalee adda addaa biyyoota alaarraa bituu barbaadan bifa kana itti fayyadamuu dandeessu. Falli karaa kana argamee jira jechuudha. Viidiyoo kana waan daawwattaniif galatooma. Yoo isinitti tole like share gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisa. Chaanalii kanas subscribe gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa. Galatooma. Ciao.